Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafun dhage futte fadho tanya kam yutuna ga kesani fayyada aran tanle challenge sanif qabanne dianne jira adda turre jira guyana makana ngirani sani ko siyanne challenge ajja ibba qabanne dubne jira isinle bakka mali fi akuma addam banne fi ana qabanne dubne yeroda prank le namni odun bakka walloltani waldabdani prank kan odun bisina da amra ya do odun no kanne sangira yacha pe ha gap gone wan brasanif desuf damo amma corona wan be kesa zuruf alati gabon namatuan ulfatuf bakka manama kesa wan tokko mama family kinna wajin isin bashan harretinit challenge qabanne dufne zira na challenge na muza muzina gade muza fone muza also harkan rangkun casne ani durayina betani mi sekendi gababa kesi so rangkun casne ilkila namu wajje kati ilkila rangkun cafate nyachu challenge kasi kamane derne na video ko yo isin tafatote like share subscribe ni razo injira wallahi subscribe like share comment hana dagaru mutuni fenomal bitni rogudisi yaad comment yaada khisan and demo irrabayina kan fet aksan like na baistan na share namo yaadan fara akamati tsani isini yo prank gudute wolloltani yo kastatani baka yaada babbareda wan hodun jaydani jechu wan woni sanif desu sunu akas wollolla jechu sontane baka wani wan adunya kanrat wolo fatano baka wolo malalu fi baka andengize singabade isitu bana kasi gudun silengize nengabe hagam takko barumsa sanif dabar sajinet wan kan sanif desne wan sayada kasif kinitan demo ko ragap wan gonu gap mo jiddu wan bane wan jiddu diko bane turu ferra sanif jiddu bane baka boru sistam fawo te male arranda na challenge mo kana isin bashan isinan wajin turada bas juma wan taif agartani ana yechu sanifu amani egalla seconduma gababa kishati deka tokko ammo second je aputam second deka me go dakika tokko sa anattu moata ani muame mbeku yeronda jalalanis maninis sumatu muama kanafu afutu mitakka wajida nami amma futu mayeno afutango wajiti afutu mitakka wajida yo jinturada enyu akada fedroftu awalilallo oso arkanentuni ilkan ko fayra ko chafanne nyanne fitu muzana wesa ilkan ke yarra sirritin boro shadde tende fan sirrit kulgulle ay galla egel uno sana jadi tak saya gambar ani muata membe kudu gala tu muata yara undu mayu wallahi billahi intarbine duga kok kage hai kamu duga wa muata muse akamali ini mi agaro kabran dia wala muhammad wana musimu ade juru dari Wak agar saya tadi ana biasa kakek sih. Nah, kakek sih mereka kerjaan Nevin di sini, kakek sih nanti mufan Nevin di sini kemarin. Namni mau atemi beta.
waan dubbatu qabu kanaafuu mooteetii miti bakka namni moome kanuma nyaataa malee hayyee maal jechuu feetare namni moome kanuma nyaataa malee nyaati sana nyaadhe kanallee nyaadhe si kenna kana garuu quncee gidee biraa moo akkasii moo qaba beekaa fi siidii ishee ni dhugaa ishee ni beektanii bira dhiyaatan akka tokko garuu haa ta'u ishii dhagaa hamilee isiin cabsu jeeti. Dhugaa osoo akkas yaadetti dhiiratti mo'ata malee dubartiin mo'atu turte. Garuu ani mo'adheetiin jiraa hordoftoota kennaa akka isaan itti bohaartan abdiin qabnaa. Garuu ammoo akka meeta anammaan tana waa'ee moomuuf moo irratti keessatti waliin galee beekte wanni waliin galin. Yeroo jalqabaatti hordoftoota kiyyatti itti meejjira. Waan kana anatti mo'ata ani mo'ametti hin beeku jedhee ture. Inni waan jedhe sana gochaadhaan san agarsiisee jira. Agarsiistee jirta. Akka sanatti boodan abdiin qaba. Kau khabar kawat ever. Wustee qabbanees. Laal. Qabbanees. Namni mo'atame beektaa durmaanuu akkanuma ta'a bariin beekan. Ani mo'achu kiyyaan garuu baay'ee natti tolee. Nama uffata pileessuun namatti suura fixeenis nama uffata. Khabaraa fi ulbaasa kun amma gimaashi goona. Yeroo tokko afaan hin qaaddoon musaan gootusa. Kunci hojii takka afaan qaadanii fixanii. Ati osoo dandeettima akka waan jedhuun beeku dhugaa. Dhugaa isin miti. Kana habbaa takka guutuu afaan qaadanii nyaadhaan isin akka isin qabnatti nyaadhaan akka isin natti naarreef malee akka isin natti naarreef ni malee kana guutuu afaan qaadanii nyaadhaan saniifuu ni beeytan isin bakka koomanti jala barreessa akka isin natti mufanne godhee fi akka isin namooti asii jala nu barreessaadha. Gisee hodduu gisee waan kana qabannee dhufnu waan biraa hojjechuu wallaallee yookaan immoo waan babbareedduu godhuu wallaalleetiin chaaleen jechuudha akka bakka fakkeenyuma ni jira miti. Ammaan tana koronaa waan jiru gabboo akkuma obseen jettetti gabboo waan dandeenyeef waan kana qabannee isii dhufna yeroo biraallee tatanarra babbareedduutu jira chaalenjii. Finnee. Barbaree goonu. Barbaree hundaa jira. Waan adda addaa bakka. Akka barbaree nagahee guggubadhee jiraan. Viidiyoo san daleennee turre garuu ammoo hin baasne akka malee obseen barbaree nyaattee boonyaan dhiisne. Siin qaaraa nyaattee boo'ichee isin jennaan dhiisne malee silaa viidiyoo isin baafna irra deebineeti tapharaa daleennee akka isin hin boonyetti isin hin booyin bakka appiloo isin goona warroonni viidiyoo teenya jaalatan. Like gula subscribe share godhuun dagatinadha hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna yaada keessanii nu barbaadhaa please comment teessan amma godhu jira guyyaa tokko qabannee dhufna jechuudha comment teessan guutuutti guyyaa tokko walitti qabannee waa yaada keessanii qofatti warra gaafii gaafataniif deebisa eegamitti yaada keessanii immoo warra waan adda addaa gaafatanii jira obseen eenyu jettanii jira ibsaan eenyu jettanii jira ani eenyu kaanti obseen eenyu kataate maalidha musliima kiristaanaa maali obboleetti keetii moo jaartii keetii moo waa hedduu jira gaafii kan keetii moo waan hedduu kan gaafatanii jirtanii ayyee jaalallee tokko kanaan jeesirratti gaalli fireendiin tun maaliif gaalli fireendii jettanii akka faranjii kana gubbaa barreessan gaalli fireendii jechuun jaalallee jedhame jaalallee jaartii jechuun na jaalallee isaati moo jettanii maali fakkeenyaaf amma turmaata gisee jedhu pirankii haadha mana isaarratti my wife my married garuu jaartii jennee afaan oromoo manta jaartii isaa haadha mana isaarra jennee barreessu niitii isaarra jennee barreessuurra girlfriend ama boyfriend jennee fayyadamuun ni gaariidha jaalallee jechuudha waan biraati miti akka hammeenyatti ilaalinadha yookaan immoo akka waan nuti hammee baalagummaa namni waan akkasitti ilaalinadha. Nuti maalli akka taane akkamitti wajjin jirru akkamitti akka wajjin jiraannu eenyuuf eenyu obboleewwanii miti jaalallee miti jaarsa miti koomenti keessa wajjin deebii kanas qabannee dhufnaa jennee adda goona laggee guyyaan teenyettiin immoo uuma keenya qofa garuu koomenti deessan guyyaa takka fudhannee dhufnee warra gaafii ta'e gaafiidhaaf gaafii ammoo warra nu jaalattanii akka isin jaalannee jirra jabaadhaa maal jettanii galateeffannaadhaaf qofatti koomenti deessanii dubbisnee maal jennee dhufnaa gara kaaniin obsessiif dhibee waan koomenti yookaan waan nuti sitti himan yookaan koomentii naa galateeffataman ganaa wajjin dhufna qofa dhufna. Maaliif? Akkasii daa haadhifamu. Bakka wajjumaan dhufna walumaan isinitti himna waan goona nagaa nu turaadha. Guyyaa gaarii qabaadhaadha. Halkan gaarii qabaadhaadha. Ganama gaarii qabaadhaadha. Warri isin biraa ganama warri ala jirtan halkan gaarii warri biyya keessa jirtan warri jirtan guyyaa gaarii Friday gaarii. Jechuun biyya keessa osoo jiraachuus baannee Afrikaa keessa olii jettan akkasii warri Awurooppaa fi Ameerikaa jettan ammoo halkan gaarii isin jannaa isin jaalannaa isin kabajnaan nagaan oola. Abboon sakas dee.
Sana cabse. Dah.